Yooyaa shamaar kafuunee kabajamtoota daawwattoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa kan kabajaa bakka jirtan maratti isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii anillee nagaa koodhaa galanni waaqayyoof haa ta'u arrammoo hawwii kaleessa baay'ee na aarsitee turte garmalee ittaaree turee baay'ee na aarsitee telefoonni na jalaa cabsitee fuudhini qabatin telefoona koo bakka isaan gahin jennaan telefoona fuudhuu malee diddee telefoona hedduu si'a sadii lafaan rukuttee si'a jalqabaa guyyaa ishiin lafaan rukuttu wajjin waan kufteefini itti dallanuu dhiisee isa kaan garuu gaafa sanatti dhaadadhee telefoona koon qabatin harkaanii ittiin hojjedhaa telefoona kana na jalaa cabsite taananii sirriin dhufuu bakkin illee bituun jiru jedheetti dubbadhee turee shinaan jettee guyyaa kaleessaa immoo itti deebitee bilbilli mana keessaa gar malee iyye jechuudha. Gar malee iyyinaani fuutee toonatti fiduu kaattuu barandaa irratti simmintoo irratti harkaa lafa dha'ee duubni isaa hundumtuu na jalaa caccabe jechuudha. Amma maalan murteessee hawwiin deemuufi na bira hawwiin deemuufi armee koo birattan galchaa maaliif jennaan baay'ee naaree dhugaa dubbachuudhaaf hawwi dubbadhu baqa rifeensa ishee sirreessee fi rifeensa ni kafii jira akkuma argitanii rifeensa ni kafii jira rifeensa kana hiikee anillee beekee hin dhawu nama rifeensa kana sirreessuuf waamee fi rifeensa kana sirreessee fi sana booda armee koo biratti galcha jechuudha baadiyyaatti armee koo biratti galcha malee baay'ee tokko na aarsitee baay'ee tokko waan dhiisi jedhanii dhiisuu diddee yoo qaxaleedha garuu qaxaleedha waan biraatti qaxaleedha garuu telefoonuma kana bira hin gayinii jedheen kan dadhabe hawwi rifeensa keeyyuu rifeensa keessi sirreessanii armee koo biratti galtee teessa baadiyyaa haadha koo bira kana malee armee koo bira teessa malee ta'u asumanta asimmoon ta'u ka asamma sittaareen jira miti yeree baay'ee bilbila kuna jala cabsite miti kaleessa kanaafuu asimmoo akkamitti teessa dhiifama naadoodha dhiifama immoo hin godhu ka tani dhiifama hin godhu dhiifama si'a sadii moo si'a afur sii godhe miti jedhi sin kabala sitti dhiifama si'a sadii si'a afur sin goone maaliif har'as dhiifamu boruu dhiifamu waftaan dhiifamu baxxaa dhiifama naadoodha baxxaa dhiifama naadoodha inni hin galtuu haadha koo biratti haadha koo biratti hin galtuu akka ati jaalatte toon ta'ini dubbiin akka ati jaalatte toon ta'in akkana ni barbaade ani haadha koo biratti si galchaa jedhee yaadaa jira kanaafan kunoo rifeensa keessi hiikaa jira rifeensa keessi hiikee si miicceni jedhi haadha koo biratti si galcha malee waan dhiisii waan nasiin jedhee dhiisuu diddiin rakkisaa jirtaati kanaafuu achi galtee baadiyyaa galtee teessa bakka barumsa keessa addaan kutta bakka bara dhuftuu haati koo achitti si agarsiitu mana barumsa gadi jedhi asumatti hin baradha maaliin waan argite na jala caccabsuu malee diddire asitti kan barachuu yaaddee maaliin waan argite na jala caccabsitare dhiifama naadoodha dhiifama nama yoomitti dhiifama godhaa yoon deeme sittanoo hima gurraanoon dhageessa aga yoomitti nan dogoggore akka dogoggorte immoo beekaa bara akka dogoggorte beeka garuu dhiifama si'a tokko si'a lama godhu malee har'as boruu sittaanis dhiifama yoon jedhee atarraa waggaan kee waggaa shampixxee jaaf deemta faasigaa dhuftuu waggaan kee jaaf
namni waggaa ja'a akkamitti waan dhiisi jedhanii gurri keen dhaga'ame gurraan dhageessamte yaa'u natti mi sagaleedhaan dubbadhu gurraan hin dhageessa maaliif waan anani jedheen dhageenyere omaa omaan sin baasu qa omaa dhiifama anama murteesse jechuudha murteesse rifeensa kee kan amma ka'ee miicca nani nama si dha'u fidee asitti siifaadhaani bakka uffata kee siifanna qaboorsatti gali armee koo biratti gala iddatti bakka indi deemire Bata dhiifama naa dhodha. Bata dhiifama naa dhodha. Arqis dhiifama, borus dhiifama, iftaanis dhiifama. Haadha ta'u dhiifama naa dhodha. Haati keeyyu har'aa boru immoo dhiifama si gochuu hin danda'an. Tolee? Ela galiitii armee kootifis hin fayyadda si galee ishiinuyyuu si barbaaddi. Armee koo galteetu ishiidhaa qoraan guurtaa kaboota funaantaa fi waan hundayyuu hojjettaaf armee kooti ana si na rakkistaa jechuudha. Ammatis beekaa na rakkistaami beekaa na rakkistaatis. Dhiifama tooshii ta'ee ammas si rukutti la armeentii tooshii ta'ee si as takakkalti. Ana biratti quuftee bakka quuftee naggaftee dhiisin na waasin jedhee dhiisuuf dandeessu. Bakka rifeensa kee siifannaa carqii kee fudhadhuutii alanaaf manni barumsaa semisteerri darbeera waan ta'eef mana barumsaa iddoo itti si galchan hin jiru kana booda addaan kuti bakka barumsa keessi waggaa kana bara dhuftu achitti galta ijoollee baadiyyaa wajjin. Kana malee homaa gochuu hin danda'an. Mee telefoona birri 20 isaan fidan amma sa'aatii kanatti. Moo kan nama ergifadheetanii viidiyoo kan namaa ta'u waraaba. Sitti memmoo ittiin hojjedhaa telefoona koon qabatanii dhiqaa mana keessaa suuta jedhiisin jennaan na didde. Bakka walii gallee bakka ol jedhinarra walii gallee bakka uffata keessii fannaqaa qaama keessinni dhiqaa kunoo rifeensa kee hiikan jira gali armee koo biratti. Waanin si wajjin haaruu waan qabu hawwishii dhuftee illee nallaalin ishee homaa dhuftee nallaalin sitti haariin jira dhuftee nallaalin. Armeen koo satis dhaaba koo hin ga'inaa ishee ati armee koo bira gallaanii bakka dhaaba koo hin ga'inaa sillachuu. Akkanatti rifeensa kee sootirii birrii baasee sootirii rifeensa kee akkanatti dha'aa jira. Ati immoo waan balleessii malee hin hojjetu sootirii.